rafuu Fachu waa'ee barbaaddu. birrii asitti himaa. Birriidha. Tiijin laala dhaggeeffadha. Birriidha. Tiijin gurratti kennaa isin jee beeksisa isin hojjenneen. Ebalutti kennaa jawwisatti kennaa jee beeksisa isin hojjenneen. Gammetti kennaa jee isin hojjenneen. Abbaa barbaadetti kennatanii na ilaallatu ana. Maaliifin ani tiijidha bara. Ebalu gaafa nani viidiyoo si wajjin hojjedhe micaastuun akkana ta'e meetii micaasan beettaay. Xiqqishuma si wajjin naaf viidiyoo hojjedhu gamme xiqqishuma nama wayii naman beeku naman jaaladhu wayii wajjin xiqqishuma viidiyoo wayyaan hojjedhu. Borga nama dhufan bakka micaastuun na fuudhan na hiikee mee sagalee naa ta'e micaastuun akkana na godhe bara micaan kun akkana na godhe micaan kamiidha footootii yaa footoo saafaan akka arginu micaa kana kunoo micaa kana maal akka hiriyaan na galchee nan galchu baran tokko gaafa birrii namatti dhufan nayyaanni bara ragaa nayyaannan abbaan barbaade jiru viidiyoo hojjedha na ilaallatu garuu kiisii isaan beeku rakkoo isaan beeku dhugaa rabbi garuu isinii nee ilmoo xooftuu kobbaa eezzala minni tijjisiis bataachan kanaafuu nan galchu ala waa'ee namaa nan galchu hirriba nan ooyinaan rabbi takka amma ganama natti bilbiltee habiibaa lakkoosa faasigaa lakkoosa firaa'ol lakkoosa raachuu sanuumi warra gurguddaa asiifa raachuun bulook na godhe maarra raachuun asitti si hiikuu mee dubaayii teessee barraachuutti bilbiltee rakkoo na gargaara ittiin barlubbu mee amma kun baratee dhufe moo osoo baratiin dhufe moo dhugaa Yesuus Kiristoos man angooliin koo isin na dhagarre bara uduun takka viidiyoo sheer isinii godhee dhugaa rabbii mari raachuun bulook mee raachuun dubaayitti gargaarsa si godhu hin jiraame namutti jira namutti raachuu abdatu jiraame namni oguma amma raachuu rakkoo kee dubaayitti si furaame biyya keessattuu rakkoo ofii furaan jiru dhugaa rabbi raachuun bulook na godhe tiijii maaloo na dhaqqabe maaloo tiijii wannoon kee waraqanni kee sa'aatii irra darbe firaawolitti naa bilbil firaawol immoo meekaamaa ta'uu jechiisa hin galtoo maal waraqata adiidhaan biyya keessatti ani kan jiru anammoo dhugaa rabbi gammee qubna gara koono ammoo soongalee ani waramee soongalee biyya keessatti dhugaa Kiristoos mana nan qaba abbaa warraa nan qaba abbaa warraatillee qabaatiin mana ijaarradhe nan qaba yoon asiis ari'amee gaafan galee mana koo keessatti waan barbaade rafuu nan danda'a algaa nan qaba hojjattee achi ol kaawwatte gaafa galte isinii waan hojjettan kana isin qabdan natti fakkaate faamilii isin qabdan natti fakkaate yoo rakkattanii bakka hin galu asumattan du'aa bakka nan du'a dubaawumattan du'a gali madaamiin tasiin lolte miti tikkeetti si murette galiin booyini galiitii deebi suudarra biyyaa deemi. Ifan galu maa hin duutaa asitti duutaa beekatti duutaa madaamiin akkana na goote qaraamaa jalan jira akkan gargaaramu namni qaraamaa keessaa si galu dhiisitii namni reeffa kee fe'ee si galchu hin jiru habibtiiti qaraamaa keessaa si baasuu dhiisitii namni jechuudha namni qaraamaa keessaa si baasuu dhiisitii oromoo du'aa jira hospitaala keessa ciciisee namni reeffi ciciisa Dubaayii keessatti dhugaa rabbii gubadhee hirriban qabu bargammee gubadhee bajjasuusin of Dhaggeeffadhu laal maal ta'e seeta namni keenya rakkoo baay'ee kan qabu. Namni tokko xiqqishuma ishii nama samoona duraa tokko imbaasii keessa hojjettadhaan jedhan ana. Ani narraa taa imbaasii keessa hojjedhu jechaani ture. Garuu waan si gargaaru hoo jiraate akka nama tokkootti sin gargaaraa jechaani ture. Kana imbaasii kamtu himoo si jalaa kaasa mee rab ijoolleen illee fayyaa hin hojjetu mormataa. Imbaasiin himoo fayyadama bilbila daayirektii fayyadama malee. Himoo bilbilanii imbaasiidhaa miti. Ijoollee waan akkasiisan illee dhiisa. Tokkoffaa mootiijii wanni ani sitti himu galgala yoo raftu bilbila kee saayilantii godhu siruma guutuma guutuu. Akka rakkoon koo bakka kanatti rakkoon koo hin ganama galgala amma fakkeenyaaf qobaa kee waan hin jiruuf bilbila hanga laalutti hirribina hin qabu laalee kan dadhabu achumaan hirribina fudhata malee lafa kaa'ee rafuun beeku ana lafan kaa'aa isa laalaa tarra hirribina fudhata malee fakkeenyaaf bilbila lafa kaa'ee yaada tokko akkatti rafuun. Oduu isa laaluu dadhabee rafa maaliifin akka itti raftu sitti himu hirribnoo si qabuu bitite bilbila lafa kaa'e saayilantii godhiiti bakkuma raftu sanitti xiqqishuma ishii kadhannaa godhadhu. Akkasuma godha bar lubbuun adida maaliif beektaa mee amma hin beeku hin baratta amma ani akkuma kee kana natti bari'a duraan oduman bilbila laalu natti bari'a achumaan natti bari'a barana sa'aatii shanitti rafa bara sa'aa 5 Achuma inni bilbila laalaa natti bari'aa hojiin deema. Mataan booda na gadhiisaa deeme sii galee. Kanaafuu saayilantii godhee bilbila lafa nan kadhadha. Achuma nan rafa oduman kadhu. Maaliif itti barachaa gaafa deemte sisi fayyadaa jireenya keetiif hin ta'a.
Atillee gara guddinaatti illee أما لا akka كنا deemtu لما لا أقول ربي لا كنا لما أنا كترت نشوف الألقمة كنا لما أنا كترت نقم ربي يوم أنا نريد ساعتي أنا بالبلاد هلا فكاي ساعتي شفات ترى أفرفات ترى فبقى أنا سودا كيسا من بلبلة من نرت الكاجر أنا باسفتا كذا قافنا نرى فيك تقدر تيسه ما نقدر الريد نقبو بقى ساعتي لما صدق سنة هفتين نرى فقافنا نجي أفتقابو dhugaa rabbi heloo ani irraa fudhate irra fagaala fakaayee duunu hin cufin. Har'a fakkatti nan booye har'a faa nan booye rabbi nan booye har'a faa gamme nan booye rabbi. ati saayilantii godhadhu badiisi bira jira amma ijoollee biraa miti. Barri ofii abbaatu cufata. Barri kee yoo cufatte immoo namni tokkochi sitti dhufee sitti hin dubbatu. Dirqama jireenya ifa ta'e immoo jireenyi bu'aa bahii baay'ee guddaa barachuu qabu. Kumaa kee afaan jimla sodaa dhagaa qobaara kee beeku bar dhugaa rabbi. Now she's asleep. You can watch sleeping, she will eat it. Irraa bitaa gammee farraa uffata isaanii irraa bitaa dhugaa rabbi. Lubbuu akkamitti cufee rafa cufee rafa bishaan cufu rafa rafa hin jiru osoo osuma laaluu rafa baate. Kaza Ibrahim rafa ulu cufina rafaan. Ani bishaan sa'aatiin riil go'ee rafa isaan rafaasan. Kanaafuu ofitti jabaadhu biyya kanatti yoo ofi dheegin sammuu ofii yoo dheegin. Ana maal gamme kana lamaan walitti waxxareen na qabeelaa kana lamaan akkatti goggogsee jechuudha walitti. I will make order, yeah, water. Yes. I'm good. Yeah. Kanaafuu mataa kee eeggachuun dirqama keeti. Waan hunduma caalaa immoo ati fayyaa hoo taate ati yoo of gargaarte nama gargaarte. Yesuus mana madaalaa kan bar sa'aatii sadii rafa sa'aatii sadii keessatti boqonnaan qaban dafee kanaaf ni kutura qaba eessa rafaa ka'ee kan hojii boo jedhaa. Ammallee akkas ta'uu qabda ka. Small one like this, you saw? Yeah. Akkas ta'uu qabda. Oo akkas hin ta'ini rakkootu sirra gahaa deema. Maaliif mataan namaa dadhabaa deema. This one? Ishee lubbuudhaan obsa. This one? Bah, shamarran tokko tokko immoo akkanumaan. Waanuma isin galchin barreessinan. Wannumatu keessa hin jiru tokko hin barreessinan. Keessanuun beektan jireenyuma keessanuu wanna tokko hin beektan. Wanna tokko wanna karaa itti deemtan gara itti garagartan hin beektanii nama gorsuuf deemtan. Ofii keetii bakka dhaabbattu kottee tokkoonuu bakka dhaabbattu hin jiru. Deemtee maal jetta nama gorsuuf deemta. Dursa mataa kee ta'e azala deemtee kubantii biraan barreessa. Also for hair, nice. Danda'e guutu. Namichi of danda'etu waa namatti haasa'a malee namni tokko akkasumaan lafaa ka'ee koomantii namatti fakkaateef hin barreessu. Maaliif bakka ofii jirtu san namatti barreessa jecha waan. Waan hin taane akkanumaan hin barreessina. Yookaan azala ba'a. Namni kottu na jala taa'e sin jedhe tokko hin jiru. Anu kanan jabar. Namni si kadhate tokkos hin jiru. Yooma uffata ayyuu narraa bituu barbaadde namni akkasii narraa hin bitin hin barbaadu. Qaalii keenyatti nuuf jira. Ijoollee uffata irraa bitaa dhugaa uffanni isaanii bareedaaf biratti hodha waan ta'eef bitadhaa ayyaana irra. Kanaafuu ati tiijii wanni gootu jireenya keessatti sammuu kee eegi. Eshi lukki. Hirriiba kee irraa abbaa fedhe akka fedhe ta'u atumaa gochuuf hin dandeessu. Mootummaa biyya kanaati miti ati poolisii miti. Rabbi kana bar. Haga dandeeche qofa. Rabbi. Ani wanni fana gaafatu bar lubbu. Wanni ani beekne fana gaafatu bar wanni nan ilaallanne fa. Hinjira miti namni wanti namni ilaallanne wayii hinjira bar namni wanti ana ilaallanne wayii na gaafatu bar. Eeka namni ol fuudhee waan hin taane nama gaafata. Wannan ani hin beekne iyyuu na gaafata namni. Anuyyuu ganaa kan gaafadhee deemuu barbaadu. Namni ana gaafata. Hin beeku wanna beekne na gaafatan wanna ani beekne wanna baqqaani. Ageetu waan hin beekne fana gaafatan. Alama bicaa firaawol kana amma ani fooloo isaati hin qabu hin hordofutan firaawol maaltu bira nageecha naaftaamii hambaa jala maaltu na oofe. Ani kan ofu rakkataa jala na oolan mana madaamii jala na oolan maaltu achi nageessa mi firaawol faala qoosa na gaafatan. Firaawol. What? Firaawol ofii dubbifatanii deemaa. Rakkitu du'ee Inni tiktookii qabaa. mee namni firaawoliin mee namni ani kan nagarra waan mee namni ikaamadhaa faa jee firaawol gaafatu jira akka waan harki namni naafa'e du'ee duu ta'e.
Rakkoo guddaa Garbi qaba. hona mat yo maratani garbi uban sitti mani yo maratani gala biya kete na marachinan yo maratani wan dubbatan re wallaltani gala garabiya gala gala marata biya na marachinan